ስማ ሙቤ ወይ ሙባረክ ሙቤ ሙባረክ ኦ አራ ሙቤ ዱበዱ ሙቤ asli ሙቤ oboleeso jette warra miidiyaati jetteetini wanni ati asirratti akka ijoollee bootullee hin jiru warra miidiyaati dubbii hin kennini habiibi tasii taate hojii jiraata tasii ta'uu baatte ilmaan kee hin guddifatta oboleessa waa furanii dhiisuun haarawa sii taate miti akka nama jireenya hin beekne fi sirratti duulli haarawa baname wanni si boochisu hin jiru oboleessa kiyya namallee nutti hin kolfisini ofirra illee dhiisi haadha ilmaan keetii jabeeffadhu kasanirraa hafeenni leelochuu gara laafaa qimamii mana madam kana jettee akkatti bo'uun gaarii miti wallaahi dhiisi ofirraa namni barsa galuu walitti dhalee yoo waliin taane addaan deema kun zabana kana dhufe waan zabana dhufe jetteetiniin no እንደዚህ አይነት አታርግ ካሜራ ጀለለ ወነ ትቆርጡ እንጅሩ ወነ ትቦችሱለ እንጅሩ ምንድነው ዋና ከናዲ ፍራ ወላሂ namni yoo wajji walta'e wajjin jiraata yoo walta'uu baate mootu jaartii humna keetii ol taate warra tiktookitti himatte warra tiktookii hafuuru obboleesso jireenya mataa keetii jiraadhu ilmaan keetii jiraadhu wallahi ጥሩ አይደለም እንደዚህ እጅ አትስጥ harkan kennin warra sii ta'e wajji jiraadhu kasii ta'uun baane mootu miidiyaarra eegabayaan miidiyaarraa jaarsayin argatan allaqe zaazet sihii ilmoota akka lama walitti qabuu miti kagana gara godhadhe jettee sobdee mana amaaraa deemtee haqqiftuu miti yoo barbaade tabarbaade taraa rabbiin si laaffisee si jala qabatte itti guuri haateettu taan immootu itti dhiisi ofirra ay ምንድነው የሚያደርግ ሲና ሮባተ ጃርቲ ጅጅሩን ይፍቅ ቺኪ ጅጅሩን ራሳ ወዳ መጣ እስከ ሰጣች ድረስ ምንም የሚያስረክስ ነገር የለም አናሲቲ ማ ዱጋን ከኑ ወዳ እስከ ሰጣች ድረስ ካላስ haga dandeettu taaf goote gaafa humna dhabde mootu wanni si boochisu jiru deemtee yaa barbaadatu ayyirii barbaada warri miidiyaa dhufu dhugaan kana fudhadhu obboleesso wanni si boochisu jiru hay giddiidha yoo hin dandeenye hoo yoo dadhabde hoo yoo duudi si cite hoo sitti baay'atanii qimamii mana madaam ka duba ikun miskiina yani wallahi dhugaa sitti maal አንተ ያለው ምርጫ የራሴ ኑሮ መኖር ለልጆችህ መኖር ነው ይስሙ ያልሰሙ ani gaafumati torban guutu achitti akka nama taasiyaa teettu achitti galtee galsiisanirra rafte akka fooqiin sirratti jigaa jiru shakke sila gurbaan kun maali dhalchiisuu barbaada maal godha mana kana maaliif rafee jedhee shakkaa ture an deddeebi'ee isin laalaa ture torban kana guutuu achi rafaa turte si galee miti keessummummaan argite mana namaa dhaqanii achi galuu yoo dhaban akkana nama godha si galee miti walistaanu walifistaanu walis jibbinu obboleewwan makkasii wayya gandarra fiiguu dhiisi yoo mootu Itoophiyaawii taallee jettee manuma keetti Itoophiyaawii ta'e Itoophiyaawiin gastii namaatirra deemanii bultii ofii diddiiganii booyan kun no jaraa miti ka duraanillee gargaaraa turte jaraa miti ka duraanillee asiin si ga'ee si guddise numa miskiin ati har'a tuffattee irraan tarkaanfattee achi dhayxee har'a bultii si diige kana so duraanuu indo goggortee ansitti majireessi sodaadhe obboleessa kii amma dhiqqasho Dubaay jirtaa muqiimaa haftaa midhaa dubbiin hiyyeessaa hin dhagayamtuu jedhee sitti himuu yaadee karaa keessatiin si sodaadhe wanni aan sodaadhee samoonni eegaa turen turre wallaahi kuno makiin faanti naaragaadha bakka mana faamilii guutuun ta'arraasi mubaarak maal godha mana kanaa torbaan guutumaa asitti galee deessisuu hedaa jedhee gaafadhe yu'an ijoollee na duuba dawwalii kaayiroo gaafadhe kuno wanni atachira rafaa bulteef kana jechu galanni sigale የሰው ቤት ሄደ አታሞቅ የራስን ኑሮ ኑር ሀቢቢ ከራስ በላይ ንፋስ ነው ጨርሻለሁ asli dhaggeeffadhu waa tokko si dabala mucaan kun jechuudha wallahi namni ወሎላ ትዳር ውስጥ ሁሉም ሰው እንዲሰማ ነው የምናገረው ትዳር ውስጥ መጋጨት አለ መጣላት አለ ነገር ግን አቢባ የምትባል እባብ ማለት ነው ቤቱ አስገብታ እሺ አቢባ የምትባል እባብ ይሄ ልጅ ራሱን እንዲያጠፋ ያነሳሳችው እሷ ናት ቢኮዝ ይሄ ልጅ ችግር ቢፈጠር የባለ ትዳርና የባልና ሚስት ችግር በውስጥ ነው የሚፈታው እንጂ 45000 ሰው አስቀምጣ የቤትን የቤተሰብን ገመና አታዳምጥም ነበር
Mubarak amma ati ma eenyuun gammachiisuuf bootan? ቤቱን ዝግ Eenyuun ስላ gammachiisuuf kaamera ኤሌና yaadoo kan? ዶክተር ወኔ አስወርዳ ነው የተሳደበችኝ። ይሄ ነገር ግን Abdi, ቤተሰብን እና Abdi messenger. ቆሻሻ ባርግ ገመች ሞርቱ ደሽን Abdi, No more two wife, no more two wife. Hojjetu amma booda dhaltu messenger osoo tabira nama kee. jala jirtu tabira rafuun hin taatu. rabbi ሃይማኖት ፊድን አስሊ No more two wife jala commenti jala tira bana galama irraa kaane. Mube. Mube. ማልተ ና ጀከን Manni wanta akkasii maal sirraa eegaman? ማልተ ና ጀከን Bakka wanti hin furamne tokkoyyuu hin jiru. Kun ijoolleen si jala jiruuni. Ijoolleen si faana gadda kees gammachuu kees gaafa rakkina kees gaafa dhiphina kees kan si faana ta'u obbolaan kee warraa sirra jirani si galee. Kanaafiyyuu ati eenyuuf jiraatta dhala kee? waan rakkinni wayii addaan nu baase asliin kunoo quba qaba. Mube. Biyya namni addaan hin baane keessatti biyya namni meeqa wal diige biyya namni meeqa keessatti wal diige keessatti biyya irraa wal fudhatee dhufe nagaan jiraanne har'a jechuudha biyya kana keessatti na jala deemanii karaa biraatiin na dadhaban jechuudha asiin natti dhufanii bara. Mubarak sagaleen kiyya hin dhaga'ama dhaga'i Mubarak tokkoffaa ati nama guddaadha lammaffaa namni waa sirraa baratuu qaba ati jechuun jireenya kan kee namaaf kannaa jirta mala nama hedduu jireenya kee keessa seenaa jira no more jeetu ofirraa dhorki nama jireenya kee keessa hin galchin bultii kee keessa nama hin galchin Mubarak amma ati nama guddaa miidiyaa kanarra ofin ajjeesaa jechuun sirrii miti. If duuba deebiyaa ati Mubarak akkanatti simbeenu gaafa kaayiroo turte akkanatti simbeenu wallahi laazim. Maal ta'a akka jirtuun dhibaa jira anaaf asli umuseenaa faateenyee maal ta'e jennee wallahi maal ta'e Mubarak jechuu turre jechuudha. Sirrii godhaa hin jirtu mubee. Amma ati harii keessaa bahi as deebiree kaamera duratti. Wallahi mube. Samiira illee wajji nyaanne wajji yoo rakkoon jiraate isin araarsina. Jaartii haarawaa hin beeynu nu warri beeku haa fidu. Samiiraan harka nu darbitu as deebi kaamera duratti ati taragaagay. Samiiraan obboleetti ta'e harka kennan Anduraanin dubbadhee bar mube. As deebi habibi. Lubbu sirraan bareedu as deebi. Mube. Kottu kiis godha. Isa kan ormaayimtu Mubaarake yoo innaa kaan isirraa garagalle iddoo kanatti si gadduu si ilaaluun ulfaata. Wareegama barbaachisu wareegama nama kaffalchiisa ta'e waliin kaffalla. Garuu an Oromoo keessatti waa jedha. Namumti Oromoo ta'ee gadda kee kana gammadu diigamuu kee gammadu jiraachuu danda'a. Gadduu kee gammadu jiraachuu waan danda'uu fi namootaa fi karra gammachuu banuun kennatti hin tolu akka kootti. Maaliif gaafati gadditu gaafata akkas jettu gaafa bultiin kee asii facciroo raafamu gaafa diigamsi gidduu kee keessattuu uumamuuf deemu gaafa namni si diiguuf deemu Oromuma ta'e immoo kan ilkaan qaratee sitti kolfuuf qophaa'u hedduutu jiraachuu danda'a. Kanaaf diina keetii karran banin harkan kennin abbaan fedhe waan fedhe jedhu amma namni lubbuun sitti deemutti harkan kennin gadin jedhin mataa gadin qabin wanti feetee dhuftu jechuudha. Garuu isa namni ati nama of gammachiiftu meeqa bakkee taa'ee sitti kolfaa jira yoon akkas ta'e jedhe meeqa quba sitti qabu rakkata akka diina qabdu beeki Oromoodhuma ta'e namuma sitti suqutee namni si beekeef yookaan Oromoo ta'eef sin jaallatu jechuudha. Kanaaf karra namoota si jibbanuuf karra gammachuun banin gadda kee agarsiiftee gammadiitii qalbii jala cabsi malee harkan kennin akka nama injifatameetti gadi hin jedhin. Enya baasii maalsi godha jalqabaa kaaseen si bilbilaan ture dubbii kana utuun jammaramin quban qaba jechuudha sitti mee Mubaarak waan akkasii siin jedhaan ture harkan kennin jedhaan ture jalqabaa kaasee utuu ati hidhattee dubbii atti hin seenin quban qaba waan ta'eef akka nama sitti dhiyaatu tokkotti. Mube as deebii bakka mube asli dubbisiin kaasa dhagaanii. Kan namaatu hin beeka kanaafuu wallaalaan ta'e kun midhaan. Maal taate nama naan? Kottu as deebii mubee wallaahi inde Mubarak as deebii mi'aati bakka baani namni kun hundi koo jaalala keetiif kabaja keetiif barka inni si taasaa wallaahi Aleksitti kabajaa si as deebiitii namatti taasai wanti kana caalu meeqayyoo asirratti furamaa oola siif haaraadha moo waa'ee ajandaa miidiyaa
meeqa keessa tartee habibi Inni kan lamaatu furaa oolaa miti kana fi maaliif wallaa lamaan Waa mudee? tokko sitti Maal himachuu taate barbaada. lubbuu? Dhaggeeffadhaan jedhe. Waa tokko sitti himachuu barbaada. ase Doktor Aslii nama harkasi darbuu miti yan. Soolan, Tokkummaan, Aleeks, Fatiyaan, Maakiin, Ganniin warra jalatti guutuun keessan iyyuu galatoomaa ulfaadha. Naa jiraadha. Rabbi ilmoo keessan naa jiraachisu. An akka ilmoo koo hin guddifanne haadha manaa koo hin jaalladhu irraa na baasanii inni jarri dadhaban kana ture. Isini galee amma immoo milkaan miti kana booddee deebinee wal arguu dhiisuu dandeenya. Amma irraa kaasee jechuudha. Wallaahi dhugaadhuma isinii jiraadha. Kana booda deebinee wal arguu dhiisuu dandeenya. dee Gammadanii jiraatan warri kanaan nagaan warri kana godhani. Muubee maaliif akka isaa sobtaa? Gammadanii jiraatan abdii. Aboo Mubaarak maal Muubee taate taragaagee qabne? maal taate? Gammadanii jiraatan warri jireenya kootti galanii duubaaf irraaf jalaan jechuudha. Gammadanii jiraatan. Bas. Waan jarri barbaadan gootaaf kaatis. ajajamtee Akka jarri barbaadan sana gochaa jirta kaa. mubee akkana goota namni kun hundi wallahi Maa innaa sana akka kana ijoollee Waan keessus kaffalamu dhaggeeffataa guutuun jira kaffalla, taa'amu godha maal aarsaa. ta'e. mubee yellaa Obboleessa yoo nama ofii gammadee jiraachuu dadhabde nama gammachiiftee hin jiraatta. Nagaatti yeroo gaarii qaba. Muubee maal? Yeroo gaarii qabaadha. Inshaallah. Fuuldura rabbitti ol argina. Waan nama godhee kana hunda jibbamaan. As goranii achi goranii waa'ee kootiiti. As goranii achi goranii waa'ee kootiiti. Namta galaagalaanis gammadanii jiraatan kalas. Dhiifama guddaa. Ana jecha dhamaa jirtu nan beeka naaf gala. Galatooma. Inchi qabina kana booddeedha. Waa'ee kootiiti. Agammadan jara gammachiisuu kan. Mubarak. Raachee. Maal taateettandi? Obboleessa koo kabaja. Yaa Mubaarak. Ati maaliif naman Mubaarak. kabajati? Namni kun hundinuu barsiisumaaf jedhaa jira miti nama kabaji. An bar wanna na ajaa'ibu keessatti ati. Waa tokko sinitti himu haasaa gabaabaa. Haasaa gabaabaa sinitti himu. Haasaa gabaabaa sinitti himuun jedhe. Haasaa dheeraan barbaadu maaki. Isinin jaalladha, isinin kabaja. Yeroo jalqabaatiif gastii irraa isin buusean. Gastii irraa isin buusuu miti ijaan ilaaluu fuunan sassataan. Na dhaggeeffadhu yaa Mubaarak wanti fedhe haafu malee lubbuu keetiin hin qalladiin. Wallaahi Lubbuu kan kee akkamiin balleessite waan fedhe haafu wallaahi lubbuu kee hin balleessi Mubaarak. Shayxaan akkana si godhu jira wallaahi auzu billaahi mina shayxaan rajim jedhe. Maaltu na ajaa'iba beektaa? Mubaarak Kuni shayxaanaa je. warra jettu Mubaarak bar Mubaarak qalbii maal barbaadda? Maal taate jechuun nutti miira koo kee maal barbaadda? Maal sii godhu? Rakkoon koo haadha Raraachee manaa lamxaa kootii hiikutee illee jedhamu. walitti Mubee. haadha manaa kootii walitti dabaasan obboleessu ana Mubee. rakkoo dhaggeeffadhaa waan walitti si deebisa Abdii Andees Abdii. Yeroo tokko Abdii. hundi keessan cal jedhu Irratti namni tokko dubbata. haasa'u. Andee qoy andee al tokko maagii qoy. Yeroo tokko Abdii qabni qoy. keessaa. Yeroo tokko hundi keessan cal jettu. Abdii. Haadha koo darrafamti, abbaa koo darrafamti, dhiiseen taa'e. Amma immoo bammaa hin maxxaa'u. Mubee na dabarsuu didanii lakkoofsa meeqarra jirtan natti minan dhufee achi jira lakkoofsa meeqarra Warra jirta. kootiif ilmoo kootiif natti dhufanii bar. Hin jiruun. Mubee Wallahi lakkoofsa hiyyeessi meeqarra qabsiisa. jirtan na dabarsuu didanii jarri Hiyyeessi qabsiisan siin jedhe. lakkoofsa meeqarra jirtan natti na dabarsuu didanii jarri riisepshinii. Haadha manaa kootiif Bilis baallaa ilmoo kootiif natti dhufanii macarrashaa jechuudha. Mubee ilaa yoo didde warabbal Mubee kaabaa baallaa. ilaa jara riisepshinii biran jira bilbilee poolisii sitti waamumoo lakkoofsa intinichaan lakkoofsa bakka jirtu natti himtaa. Hin jedhaanamu. Natti siqinaa natti. Abdii poolisni dawural. Natti siqinaa natti. Taragaagaa kiyyoo Kiyyaa qoyme. taragaaggaa kiyyoo No Mubaarak. yaadabbatin እኮ አውቃለሁ እኔ በከን ጅሩ ነው ወይዬ ነበር ነበር። ገሩ አነ ደበርሱ ዲዳን ይመጣ Mubee. Walitti seen. Mee kiyyaa yeroo tokko. Mubaarak eessirta? Nasri hin jiru waan. Mubaarak yoo rabbii tokko nu sodaate kabajaa walii qabna obboleessa. Kabaja guddaa siif qaba wallaahi. Qaamaan Keessanii kabaja qaamaan siif bakka qabaan. laal Hunda keessanii qaamaan bakka kabaja ati qabaan. jirtu na dhageeffadhu qaamaan bakka ati jirtu dhufaa siif rakkoo samiiraa gidduu ani itti gaafatamummaa fudhadhee anatu dubbii keessii xumura jaarsa Amma asirratti biyyaallee biyyi sirrii dubbise
Amma asirra fidii xumur yaada manaa kooti. Sii xumura shuur. Fidii asirratti amma. No, laayivii irra osoo hin taane lafa irratti illee dubbannee miidiyaa irratti illee waa irra geenne sii beeksisna. Tasgabbaahi na eegi bakka jirtu bicha natti yoo rabbii tokkicha sodaatte. Lakkiin jiru. Aabaan si bira dhufa. Adman hin geessan jiru. Kiyya. Beera adman hin geessan. Baatal keemaan jira. Aba waan isaanii rabbi sodaadha. Mube lakkoofsame. Raasal kee maal taate amma dhufa. Aboo lakkoofsa ijee kaakaawee deenjiru beektaa. Koya gista kan Nasri harkan darbii Mubaarak waan Nasreen jee kana furadhu mee. Laal Mubaarak maatii keetii yoo araaramuu barbaadde daa'ima kee yoo guddifatuu barbaadde. Sibira jirra biyya tokko keessa jirra. Nuti dubbii kan kee jaarsallee dabalatee nama sheekaallee dabalatee ijoollee biyya keessanillee daballee nuti isinii fixa. Rabbiis yooma sodaadhu waan hin taane hojjetini. Namallee nuti kolfisini. Eessa jirta kanuma qofa nuti maatii kee barbaaddaami? No haadha manaa kee barbaaddaami daa'ima kee barbaaddaami? Nuti walitti si araarsaani eessa jirta? Dhaqee fidii sinjeera nasi. Dhaqee fidii nasi. Nasri. Bakka asitti bakka siin bilbila kaasishi. Amma tana lokacin daqiiqaa kudhan keessa si bira dhufa bakka jirtu. Naannoodhuma mana kootii sana naannoodhuma mana kootii sana kottu naannoodhuma mana kootii sana kottu. Abdii gibaaste abdii galchaame abbaan tokko abdii. Abdii galchaame abdii galchime abbaan tokko Raamu abdiin as gabbi. Nasri kiyya adraa sharii Allah rabbii rasulitti yoo amantan. Haadha manaa wanti nuti asirratti fidanuuf hin jiru. Haadha manaa asirra fiduutu dubbii fide. Qaallittiin Abiibaa jedhamtu jaldeessa fakkaatu namni jaldeessarraa dhufuunsaa kan milikkita nutti agarsiifti. Sababa kanaan kan isii gahe Abiibaadha mucaa kana. Sinii galee Abiibaa beetuwaan kaftaa Samiiraan እና ሙባረክ ቤቱ ባታስወጣ ይሄ ሁሉ የለም። ገባችሁ? ስለዚህ ሰሚራን እዚህ ላይቭ ላይ አታምጡ። የሆነ ሙማቴ ረቢ ራት ነስሪ ሲተነመና ለፈረጡ ሙራፍ ማለ ማድ ሲጀመር ዋሄ ጃርሳፍ ጃርቲ ማልቱ ሚዲያ ረፊዱ ጌሴ በቃ ሙቤኑ ቀጣም ደም ብሪቲ ደም ዋን ብራ ሚዲያ ረታ አዛመለ ኩን ዋሄ ጃርሳፍ ጃርቲ ጀሩማ ዋን ከነ ወጀተን ሱኑ ኦሶ ዲማ ኢሳኒ ታቴ ኦሶ ነመ ኢሳኒ ታቴ ዋና ገና ረቲ ወጀተን ሲገለ ባለጌ ስለሆነች ነው ሙባረክ አልቲ ተነወሊን ወጀታ ፊድ ኬሳ ዳይጤ ጋፈቴ ወንት ኩን ዱጋዳ ሙባረክ ማፍ ከነጎቴ ኦሶ ጋፈቴ oo dadhabde yoo mubaarakiin dadhabde namni miidiyaa nama fida malee dhimma haadha manaatiif abbaa manaa akkamitti akkittiin fudhanii miidiyaa qoe abdii Nasri wayye abdii eneen nammo sumaan abdii bakka ni jiru nan beeka bakka sana abdii abdii poolis lixra daqi Nasri deemaa amma fakkeenyaa fi eelich raasuun liyaxafaa ይችላል ፖሊስ ፖሊሲ ዋሚና ነስሪ አቲፊ ኪያ ዴማ ማቲያ በርባደ ደምና አረመና ሳኑ አራርስነ ሂንዴ ብስናፊ በቃ ሞቤኮ አቲሞ ላይቭ ከነጩፊ ተረጋጋይ ግን አቢባ ይሄ ልጅ ትዳሩ እንዳይፈርስ ብትፈልግ ኖሮ ላይቭ ላይ 45000 ሰው አስቀምጣ የቤተሰብን የባልና ሚስት ትዳርን ለማፍረስ እንደዚህ አታወራም ነበር። ቁጭ ብላ በውስጥ ሄዳ አብሮ ይሰራሉ ታናግረው ነበር። ገባችሁ አይደለም? ሄዳ ላይቭ ላይ ቁጭ ብላ ቤቷን